isaanii lamaan fuula isaanii golganii kochoo isaanii lamaan dhaabbatanii kochoo isaanii lamaatiin gadameessi waaqayyoon baate akkamittiin gadame nama biraa baachuu danda'a. Kanaaf balballi kun bara baraan cufamee jiraata malee hin banamu naan jedhee. Ilma hafuura qulqulluu waaqa tokkotti namannaa ameen. Hordoftoota maatii Yididiyaa YouTube kan taatan biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan hordofaatti jirtan bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamiin yoo nageessanii maqaan waaqa keenyaa fayyisaan keenyaa qorichi keenya ilmi waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus arjummaa isaaf gara laafummaa isaatiin saatii kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaatu nuuf ta'u. Egaa akka eeyyama waaqayyoo ta'ee barnoota lakkoofsa lammaffaa yookiis kutaa lammaffaa Dubroon Maariyaam Ijoollee kan biraa qabdi kan jedhuun eeyyama isaa ta'ee walitti deebineetiin jira. Egaa hordoftoota Yididiyaa YouTube kan taatan sagalee kana dhagaatti kan jirtan YouTube kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kanaatti dabalamtanii barnoota isin darbee jiru gara duubaatti deebitanii akka hordoftan asumaan isin yaadachiisa. Kun kan isin hordofaatti jirtan barnoota kutaa lammaffaa Dubroon Maariyaam Ijoollee kan biraa qabdi isa kan jedhu lakkoofsa lammaffaa yookiis kutaa lammaffaadha. Kanaaf lakkoofsi tokkoffaan kan isin darbee jiru gara duubaatti deebi'uudhaatiin barnoota kutaa tokkoffaa akka dhaggeeffattan maqaa waaqayyootiin isin yaadachiisa. Kutaa tokkoffaa sana erga dhaggeeffattanii booddee gara isa kutaa lammaffaa kanaatti akka dhuftanii. Haa ta'uuti kutaa lammaffaa kana keessatti egaa kan nuti wajjiniin ilaallu Dubroon Maariyaam Ijoollee kan biraa qabdii kan jedhudha. Egaa jalqabarraa kaasuudhaatiin hordoftoonni keenya yaada garaagaraa kennaatiin turtan jechaadha. Ammas yaadi keessan yaada gaariidha kan isin kennaatti jirtan. Egaa ammas irra deebi'uudhaatiin yaada qabdan koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Akkasuma barnoota kana kan gola Yididiyaa YouTube keessatti kan dhagaa jirtan kan barattan hundayyuu like gochuu hin dagatina. Namoonni baay'een egaa dhaggeeffattaniidhuma koomentis kennitanii achumaan ni baatu. Like yoo gootan gaarummaa qabaata jechaadha. YouTube kanaaf gaarii ta'a. Kanaaf yaada keessan nu kenna. Like gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif illee share akka gootan maqaa waaqayyootiinis yaadachiisa. Barnoota keenya kutaa tokkoffaa keessatti egaa obboloota kan jedhaman eenyufaa akka isaan ta'an waliin ilaallee dabarre. Qabxiilee tokko kaasee hanga 8tti jiran obboloota kan jedhaman akka seeraa kitaaba qulqulluutti obbolaa kan jedhaman eenyufaa akka ta'e wajjin ilaallee dabarree turre. Haa ta'uutii egaa barnoota keenya sana keessatti gaafa ilaallu dirqama namni tokko obbolaa jedhamuudhaatiif haadha tokkoof abbaa tokko irraatii argamu akka hin qabne waliin ilaallee dabarre. Inni kan biraan haati tokko mucaa qabaachuudhaatiif dirqama akka isheen dhala qabaachuun dirqama akka ittiin taane. Kunis egaa namoota baay'een dhala kan hin qabne hedduun isaanii ijoollee kan namaa guddisuudhaatiin jechaadha. Kan akka dubbannaa naannoo keenyaatti maseena warri jedhaman jechaadha yookiin warra dhaban jechaadha. Warri dhala godhachuu hin dandeenye ijoollee kan namoota qaban irraa fudhatanii guddisanii maqaa ijoollee isaaniillee gaafa ittiin waamaman ni jira jechaadha. Kanaaf namni tokko dirqama haadha baluu jedhamudha yookiin abbaa baluu jedhamuudhaatiif dirqama mucaa sana argachuun isaanii yookiis immoo mucaa sana haati tokko mucaa sana
dahuun dirqama miti jechaadha. Akka seera kitaaba qulqulluutti namni tokko egaa waa muraasa isinii kaasuudhaatiif namni biyya tokko obbolaa jedhamanii akka waamaman, ijoolleen maatii tokko obbolaa jedhamanii akka waamaman, ijoolleen naannoo yookiis namoonni fira dhiyoo ta'an obbolaa jedhamanii akka isaan waamaman, kanneen biraan namoonni biyya tokko keessa jiraatan obbolaa jedhamanii ni waamamu, namoonni hojii tokko hojjetan obbolaa jedhamanii ni waamamu. Isa kana gara duubaatti deebi'aatii bal'inaan argachuu ni dandeessu. Egaa haa ta'uuti sababni obboloota gooftaa jedhamaniif maalifidha isa jedhu waliin ilaalla jechaadha. Kunis egaa namoota baay'eedhaaf gaaffii kan itti ta'u kutaa kitaaba qulqulluu wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 32 gubbaarraa kaasnee gaafa ilaallu haati kee obboloonni kees alaasii eegaatti jiru jecha jedhame sanaatiif jechaadha. Namoonni baay'een jecha kana fudhatanii obboloonni kee wanta jedhameedhaatii fi Dubroon Maariyaam Kiristoos Iyesuusiin ala kan biraa deessitti namoonni jedhan jiru jechaadha. Kanaaf sababa obbolaa jedhame sanaatiif Dubroon Maariyaam Ijoollee kan biraa deessitti jechuu miti. Isa kana akka hubannuufidha jechaadha. Egaa sababni obboloota gooftaa jedhame maaliif ree erga Dubroon Maariyaam hin deenye ta'eeti maaliif akkas jedhame isa jedhuudhaaf deebiin isaa akkuma duraan kaasne barnoota keenya kutaa tokkoffaa keessatti barti adda ta'eetiin obboleessa koo jedhanii waliin waan guddataniifidha. Inni kan biraan immoo egaa Yoosef haadha manaa qaba ture. Haadha manaa qabu sanarraati ijoollee godhatee ture haati manaasaa duuteetti jechaadha. Kanaaf haati manaasaa akka duute immoo ragaa kan nuuf ta'u jechaadha. Egaa barnooti kun hordoftoota amantaa Orthodox Tewahido maraatiif barnoota haaraa hin ta'uuf jechaadha. Maaliif jennaan Dubroon Maariyaam egaa dhalattee waggaa 3ffaa isheetti mana qulqullummaatti kan isheen abbaan ishee qulqullichi Yaaqeemiidhaaf qulqulleetti aannaan gara mana qulqullummaatti kan isaan gashan. Waggaa 3 kaatee mana qulqullummaa keessatti guddatte hanga waggaa 15tti jechaadha. Yeroo waggaa 15 geessu kanatti immoo warri Yihuudootaa silumaayyuu immoo gadameessa Haannaa keessatti erga isheen hafteetii kaatee raajii garaagaraa wanta hojjettuudhaatii fi akka isheen duutu ishee barbaadu turan. Kanaafidha haati ishee qulqulleetti Haannaadhaa fi abbaan ishee qulqullichi Yaaqeem fudhatanii gara Libaanos irratti kan isaan baqatanii jiraataa turan. Dubroon Maariyaam achitti ragaa kan isheen dhalatte. Haa ta'uuti erga sumaatii kaasee jechuudha mana qulqullummaatti erga gashanii booddees immoo mana qulqullummaa keessaa akka isheen baatu akka isheen ari'atamtu taasisan jechaadha warroonni Yihuudoota ta'anii. Kanaaf egaa yeroo sanatti namni eegduu ishee kan ta'u kan ishee eegu kan ishee tiksu egaa Yoosef akka ishee fudhatuudhaa fi carraadhaan yookiis carraan bu'eetii fi kan inni fudhatee manatti galechaadha. Kunis carraan kan bu'e maanguddoota kan haati manaa isaanii jalaa duute jechaadha. Haati manaa kan jalaa duute ulee isaan qabatan walitti qabuudhaatiin gaafa hixaan bu'ee jedhu hixaan Yoosefiidhaaf bu'eef jechaadha. Yoosefiif ba'e Yoosefiif gaafa bu'uuf Yoosef fudhateeti gara mana isaatiitti kan inni gale jechaadha. Kanaaf egaa Yoosef haadha manaa isaa ishee duraa irraati ijoollee qaba. Ijoolleen inni qabu kan akka Yuudaafaa jedhaman Yaaqoobbaa kan jedhaman ni qaba jechaadha obbolaa inni. Kanaaf Yoosef ijoollee isaa sanaa wajjiniin Dubroon Maariyaam mana isaattidha kan inni fudhatee gale. Mana isaatti gaafa fudhatee galu ijoollee isaa isa kan dubartii haadha manaa isaa duraanii irraatii qabu isaanii waliin guddatan jechaadha. Eenyu? Kiristoos Iyesuus. Dubroon Maariyaam mana isaatti Kiristoos Iyesuusiin kan isheen deesse egaa qoricha addunyaa fayyisa addunyaa kan ta'e ilma waaqayyoo ilma durbee Maariyaam Yoosef gaafa guddisu akka mucaa isaatiittidha kan inni guddise jechaadha. Isa kana iddoo tokko tokkotti namoonni baay'een akka Yoosef egaa akka
yaada fooniitiin akka kan yaadan hedduun isaanii ni jiru jechaadha. Yaada fooniitiin kan yaadan ilaalcha kan addunyaatiin namoonni hedduun isaanii kan ilaalan hedduun ni jiru jechaadha. Egaa Yoosef Dubroon Maariyaamiin fudhatee mana isaatti erga galee booddee Dubroon Maariyaam gadameessa ishee keessatti qorichi addunyaa fayyisaan addunyaadhaa gaafa garaa ishee keessa bulu jechaadha. Garaan ishee guddataatiin dhufe jechaadha. Garaan ishee gaafa guddataa deemee dhufe jedhu Yoosef dhoksaadhaan dhiisee deemuu barbaadee ture. Dhoksaadhaan dhiisee deemuu gaafa barbaadee jiru tokko yoon callisee taa'e isa tokkas godhinaan jedhu. Yoon dhiisee deeme immoo ni ajjeesu jedheetu baay'ee sodaata ture. Utuu dhiphataatti jiru halkan abjuudhaan ergamaa waaqayyoo isatti mul'ate. Ergamaa waaqayyoo gaafa isatti mul'ate jedhu Maariyaamiin ofitti fudhachuu hin sodaatiin. Kan isheen ulfooftee jirtu gadameessa ishee keessatti kan baattee jirtu fedhii hafuura qulqulluudhaan ulfooftee jirti. Fedhii namaa miti fedhii waaqayyoodhaanidha jedhee ergamaan waaqayyoo Yoosefitti dubbate. Yoosef yeroo kanadha Dubroon Maariyaamiin ofitti fudhachuudhaaf keessisaa kan ofitti amane kan inni fudhate jechaadha. Egaa ta'uti Yoosef egaa haala kana keessatti fedhii waaqayyoo ta'uusaa beekeeti ofitti kan inni fudhate. Yeroo kana egaa Yoosef erga isheen egaa seenaa kana hin gabaabsina waa'ee kanaatiin waan wal qabatu barnoota biraatiin walitti deebineetiin ni dhufna jechaadha. Kanaaf amma Yoosef kanaan dura ijoollee qaba jechaadha. Yesuus Kiristoos ijoollee Yoosef warra ta'an sanaa wajjin akka obbolaattidha kan isaan wajjin guddatan jechaadha. Mana tokko keessa wajjin jiraatu. Kanaaf ijoollee Yoosef warra duraa wajjiniin obboleessa koo waliin jedhaniiti kan isaan wajjiniin guddatan. Kanaaf warroonni Yihuudootaa kun egaa Yesuus Kiristoos mana Yoosefitti keessattidha. Mana Yoosefittidha kan inni guddate. Ijoollee Yoosefii wajjiniin obbolaa koo jedhanii waliin guddatan. Kanaaf haadha Yesuus Kiristoosiin ni beeku. Maariyaamiin akka isheen taate jechaadha. Yoosef immoo akka abbaattidha kan isaaniin eegu kan isaaniin tiksu waan ta'eedhaaf inni abbaa isaati jedhaniiti kan isaan fudhatan. Kanaaf warri Yihuudootaa maal jedhu gaafa ittiin dogoggoran gaafa inni ilma waaqayyooti samiirraan dhufe gaafa inni jedhu sanatti maal jedhu nuti isan beeknu akkamittiin waaqa biraan ergamee dhufe jedha. Inni abbaan isaa Yoosef isa muka soofu miti. Haati isaa Maariyaam jedhamti miti. Obboloonni isaas nu biratti miti kan isaan guddatan. Kanaaf nuti isa beekna jedhaniiti kan isaan dubbatan jecha. Kanaaf utuu nuti isa beeknu nu biratti dhalate nu biratti guddate akkamittiin waaqa biraan dhufe jedhee kan inni dubbatu jedhaniitu jecha isaaniitiin ni dogoggoru turan jecha. Kanaaf egaa akka inni mucaa Yoosef ta'etti wanta beekaniidhaaf waan fudhataniidhaaf yookiin ilaalcha fooniitiin yookiis beekumsa addunyaatiin wanta yaadaniidhaaf egaa Maarqos Wangeelaa Maarqos boqonnaa 3:32 kaasnee gaafa ilaallu gara Yesuus Kiristoositti dhiyaatanii ilaa haati kee obboloonni kees alaa si eegaatti jiru jedhamee kan barraa'e suni jecha sanaatiin kan dogoggoran. Har'as isa yeroo sanaa qofaa miti. Har'as warra Yihuudootaa wajjin tokko kan ta'an barnoota Fariisotaa warra qabatanii jiran. Caadiggii yookiis raacitiin warra Fariisotaa isaan keessa kan jiru. Har'allee akkuma warra Yihuudootaadhaa kan dogoggoraatti jiran jiru. Warri Yihuudootaa jecha sanaa hin dogoggoran. Ittiin dogoggoran. Ilma waaqayyoo jechuu dhiisanii inni ilma namaati. Nu keessatti dhalate nu keessatti guddate jedhan waaqummaa isaa hin amanne ture. Har'as namoonni baay'een isaanii waaqummaa Kiristoos Yesuusiin kan hin amanne hedduun isaanii jiru. Kanaafidha waaqummaa isaa wanta hin amanneef jecha inni gadameessi isa baate nama biraa baateera jedhanii dubbachuudhaaf kan isaan dandeessisu kan isaaniin jechisiisu isa kanaafidha. Waaqummaa isaa naman waaqummaa isaatti tu amananiiru ta'e gadameessi waaqayyoon baate gadameessi abidda waaqayyoo abiddadha. Suraafeliif Kiruubeel fuuldura isaa gaafa dhaabbatan ollannaa cimaadhaan koochoo ja'a kan qaban koochoo isaanii lamaan fuula isaanii golganii koochoo isaanii lamaan dhaabbatanii koochoo isaanii lamaatiin fuula isaanii golguudhaatiin
qulqulluu ilma waaqayyoo isa jiraataa jedhaniitu isa galateeffatu. Abidda waaqummaa isaa ilaaluu dadhabanii jecha. Gadameessi waaqayyoon baate akkamittiin gadame nama biraa baachuu danda'a. Namoonni baay'een keessan koomentii jalatti yaada akkasii kennaatiin turtan sirriidha. Waaqayyoon kan baate gadameessi Dubroo Maariyaam deebi'ee kan biraa baachuu hin danda'u. Raajii Hisqeel boqonnaa 44 lakkoofsa 1 kaasaatii dubbisa. Waaqayyo yookiis hafuurri qulqulluun gara balbala ba'a biiftuutti fuudhee nageesse. Iddoo sanatti erga nageessee booddee balbala cufamaa natti agarsiise. Balballi kun cufamee jiraata malee hin banamu. Ilmi waaqayyoo al tokko balbala kana utuu hin baniin olitti seeneera. Balbala kana utuu hin baniinis keessaa ba'ee jira. Kanaaf balballi kun bara baraan cufamee jiraata malee hin banamu naan jedheedha. Kanaaf waa'ee Dubroo Maariyaamii fakkeenya hedduudhaan dubbataniiru. Raajonni hedduun isaanii waa'ee Dubroo Maariyaamiidhaa bal'inaan kan isaan dubbatanii jiran. Ayyama waaqayyoo ta'e fakkeenya Dubroo Maariyaamii raajonni kan dubbatan gara fuulduraatti wajjiniin ilaalla. Waaqayyoo nama isaan waa taasisu. Egaa kanaaf warri Yihuudotaa waan dogoggoraniif jecha kana dubbatanii har'a ammoo namoonni barnoota warra Yihuudotaa kana qabatanii kan ittiin dogoggoraatti jiran hedduun isaanii jiru jechaadha. Kanaaf egaa obboleewwan otoo ta'aniiru ta'eeti utuu fooniin obbolaadha ta'anii jechaadha. Yihuudaan obboleessa Yaaqoob jedhee barreessu irra obboleessa Kiristoos jedhee barreessa ture. Amma ergaa Yaaqoobiin ilaala. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gubbaa yoo ilaaltan obboleessa Yihuudaa jedha. Yaaqoob gaafa ergaa isaa barreessu jecha obboleessa Yaaqoob kan ta'e garbicha Iyesuus Kiristoosii jedha. Garbicha eenyu? Garbicha Iyesuus Kiristoos. Erga obboleessa isaati ta'e Iyesuus Kiristoosii wajjin obbolaa erga ta'anii obboleessa Iyesuus Kiristoos jedhee barreessa ture. Inni garuu Yaaqoob maal obboleessa Yihuudaa garbicha eenyu? Garbicha Iyesuus Kiristoosidha. Kanaaf hubachuu nu barbaachisa. Kana qofaa otoo hin taane Yihuudaanis ergaa isaa gaafa barreessu Yihuudaan ergaa isaa tokko lakkoofsa 1 irratti maalidha? Obboleessa Yaaqoob kan ta'e garbicha Iyesuus Kiristoosidha. Kun Yihuudaan kan inni dubbatedha jecha kan Yihuudaan dubbatedha. Yaaqoob immoo ergaa isaa tokko irratti Yaaqoob garbicha waaqayyoo fi kan gooftaa Iyesuus Kiristoos jedheeti kan inni barreesse malee obboleessa Iyesuus Kiristoos hin jenne. Garbichaaf hojjetaa tajaajilaa Iyesuus Kiristoos. Yihuudaanis yoo ta'e ergaa Yihuudaa tokko dubbisa. Akkasuma Yihuudaa tokko ergaa Yaaqoob tokko lakkoofsa 1 gubbaa. Kanaaf utuu obbolaadha ta'aniiti obboleessa jedhanii barreessu. Garuu garbicha jedhaniiti kan isaan dubbatan. Waliin guddatan iyyuu malee waaqa isaaniiti. Gooftaa isaaniiti. Isaaf hojjetu. Kanaaf haala kanaatiin akka qabannuudhaafidha. Egaa kanaaf obboleessa wanta jedhameedhaa fi Dubroo Maariyaamtuu dahee jechuu miti hiikkaan isaa. Hiikkaan isaa akkas miti. Akkas jenna taanaan kitaaba qulqulluu faallessine jecha. Lakkoofsa 1ffaa keessatti kan nuti baranne tokko kaasee qabxiilee hanga 8tti tarreessine sun kan faallessu ta'aa jechaadha akkas jechuun. Namni tokko nama tokkoon obboleessa koo jechuu hin danda'u jechaadha akka jechuun. Obboleessa koo jedhe taanaan bakka yookaan abbaa isaaniitti haati isaanii tokko abbaan isaanii tokko jechaadha akka jechuun. Garuu akka seera kitaaba qulqulluutti obboleessa koo jedhamuudhaatiif dirqama haadha tokkoof abbaa tokko irraatii argamuun dirqama miti jechaadha. Kanaaf isa kana beekuun nurra jiraata. Egaa barnoota keenya kutaa lammaffaa kana asumarratti xumurra. Kutaa sadaffaadhaan walitti deebina. Barnoota kana dheeressuun barbaanne tarii gaa isinis akka isin hin nuffinee fi barnooti kun dheeratee akka isin nuffisiifneef akka gara booddeetti hin deebineetiif asumarrattan gabaabsa barnoota koo. Ammas barnoota kutaa sadaffaadhaan deebinee walitti dhufna. Kutaa sadaffaaf isa xumuraa Dubroon Maariyaam Ijoollee kan biraa qabdi kan jedhudha. Arras Dubroon Maariyaam eeyyee ijoollee kan biraa qabdi. Akkamitti qabdi kan jedhuudhaaf barnoota keenya kutaa sadaffaa isa xumuraatiin deebinee walitti dhufna.
Asumarraan Dubroo Maariyaamiidhaatiif Yoosefiin firadha. Fira keessa fira dhiigaa fira dhiyoodha. Barnoota keenya kutaa sadaffaatti deebinee walitti dhufnaa. Haga yoonaatti kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqa keenya maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaatee nuuf haa ta'u araarsummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii eegumsa ergamoota waaqayyoo eebbaaf ayyaanni raajota isaatii duuka bu'oota isaa suugni wareegamtoota isaatii hunduma keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Egaa barnoota kanaa kan jaallattan kan isinitti tolee laayikii tuquu hin dagatinaa. Yaada keessanis nu barreessaa. Hiriyoota keessaniifis barnoota asirraan darbu kana sheer godhaatii qaqqabsiisaa. Gara gola yididaa yuutuubiitti kan haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaatiin gola yididaa yuutuubiitti dabalamaa faaruulee barnoota garaagaraa as keessaatiin ni argattu. Waaqayyo waaqni keenyaa irraafa yeroo keenyaa nuuf eebbisee nagaadhaan walitti nu haa deebisu. Bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaadhaan tura.